ዛሬም በጭቅጭቅ ነው የመጡ። ዛሬም በጭቅጭቅ እኔ የሚላችሁ ኧረ እባካችሁ ተው 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 በአላህ። ኧረ ጉዴ ጉዴ ፈላ ጉዴ ፈላ። ዛሬም በይቅርታ ነው ሁሉም የተሰበሰቡት፣ አንድ ላይ የተሰበሰቡት። እሷ ደግሞ ሀይሜ ዛሬም ይቅርታም አልተቀበለችም። እምቢ ብላ ነው ሄደችው። ወላሂ ፈረንክ እኮ ፈረንክ ነው አይደለም? ፈረንክ ወላሂ ግራ ገባኝ እንጃ። ኧረ እባካችሁ ተው። እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ያለ ነው ብሩኬም። ሱሲም መጥተዋለች እሷም እኔ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ፈረንክ ነው ፈረንክ እናደርጋለን ያልኩኝ እሺ ያልኩኝ እንጂ ምንም ያደረኩት ነገር የለም ያለች ነው። እሷም ብሩኬም እንደዚህ ያለ ነው። እሷ ደግሞ አይቀበልም ያለች ቤቱ መጣ አልጋ ላይ ጭራሽ አልጋ ላይ ያለች ነው። እንግዲህ ምን ይጠበቃል? ያዩኩም አልጋ ላይ ነው። ከዚህ በላይ ምንድን ነው ያለች ነው ሀይሜ። በጣም ከባድ ነው ነገሩ። ፈጽሞ የማሎቹ ነው ያለ እነሱ እኮ ያ አላህ ወላሂ ላዚም ይከብዳል እውነት። እንደዚህ በቃ ሀይሜ እሷን ሊመታ ስትል ብሩኬም ፍጹም ተይ ተይ ያሉ ነው። እሷ ደግሞ ምንም ያደረኩኝ ነገር የለም ይቆጭሻል ተይ ያለች ነው። ደግሞ ሀይሜ ድሮ አይደለም አሳያለሁ ያለች ነው። ብሩኬም ደግሞ ልታስፈራሪ ነው ወይስ ምንድን ነው? ነፍሴ አልጠፋም እኮ ነው ፈረንኪ ነው ያደረኩት እንጂ የሰው ነፍስ አልጠፉም። እኔ አልጠፋም የሰው ነፍስ። ምንድን ነው እንደዚህ የወንሹ ምን ያደረኩኝ ያለ ነው። እሷ ደግሞ አልሰማም ሁላችሁም ያለች ነው። በቃ ሀይሜ አሁንም አልተረጋገችም። ኧረ በአላህ ተው። እንደዚህ መከራ ሁሉም በቃ በፊቱ መከራ ይበልጣል። ይሄ አይበልጥም እኮ። እሱም ታግዛችሁ እዚህ ላይ ደርሳችሁ በአንድ ፈረንክ በተራ ፈረንክ ነው የምትለላዩ። አልፈልግም ከዚህ በኋላ ርቅኝ፣ እኔ አንተን አልፈልግም። በኋላ ይቆጭሻል ሀይሜ ተይ ወላሂ ይቆጭሻል። አሁን ንዴት ነው አውቃለሁ፣ ግን እነሱም አጠፍተናል እያሰራ ነው ትክክል አይደለም። ስለዚህ ነው ይቅርታ ጠይቅ መጣውኝ ያለች ነው ሱሲ ራሱ። ቡርኬም ትናንትና ለመነሽ እምቢ አልሽና ትተሽደ። ዛሬም እንደዚህ ነው። ተይ ሀይሜ በአንድ ተራ ነገር ተይ ቡርኬን አታጪ። እንደዚህ ማትበይ ወላሂ። ወንድ ልጅ ነው። ተው ባካችሁ። አንድ ላይ ስትሆኑ ነው ማመር እንጂ እንደዚህ ተጣላችሁ እንደዚህ እኔ አንተን አልፈልግም በቃ ተውኝ እንደዚህ አይደለም ሀይሜ ወላሂ። ተይ akkuma argitan kan amma jarri har'allee akkasitti waltumanii burukee fi ፍጹሜቱ jidduu jara deemee walirraa qabaa jira. Intalli haniin godheen qabu na gargaarii jennaan farankiidha malee waa biraan hojjenneen qabu. Inni gooddinyaa koo waggaa tokkooti. Ani nama gooddinyaa qabudha ofii koo ofii jettaa jirti. Haymeen immoo algarraa si argeera si amanuu hin danda'u jechaa jirti. Isheen walumaa galatti sin amanuu jettee jirti. Kun akkuma argitan kana takka asiin kabaluu dhufti, takka asiin morma qabuu dhufti. Akkasitti walirraati qaqqabaa jiru. Hin ulfaata wallaahi. Kanadha jaalalatoo jiru. Wal shakkiin gizee dhuftu jaalalatu daftee otuma jettu hojumatuma jettu gaduma bu'aa dhufti. Inni jedhe suma kanadha dhugaa rabbi. Kunoo amma laati sittin agarsiisa jetteetti aadatti. Burukeen immoo nafseen ajjeesne nafsee namaan ajjeesne farankiin godhe malee maa inni natti nas faraarratu. Anuu hankana caalu sii dhiiseen si wajjiniin jiraachaa jira. Isheetti immoo kun hin dhagahamu. Dhuguma isaati immoo innuu fatanaa meeqaan isheen fidde fatanaa meeqa sanarra darbeeti lakkii jireenya wayyaa namni addaan nun baasu jedhee darbee irra dandamate ishee wajjiniin jiraachaa jira. Garuu immoo isheen immoo kana isheetti dhagahamaa jiru. Farankii guyyaa tokkootiin akkas taati isheen. Ofii ishee immoo waan gochaa turteetti immoo waan kanaan oliti. Inni isheen gochaa turte farankiin kun addaan hin ilaalamu. Dhugaa rabbi waan tokko waan addaan godhu hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuu. Isheenuu waggaa tokko otoo wajjiniin teessuu otoo hin beekin
qubee harkatti dhaatte dhiira biraa wajjiniini sa'aatii barbaaddetti waametti axxee iyyaatti otoo inni hin beekin asii isa wajjiniin otoo jirtu asii isa wajjiniin haasoftu kana hundarra darbee booda gaafa namichi na wajjiniin taata malee jedhee bukoo gadi baasu yeroo sanatti ishee innuu irra darbee jaalala wayyaa jaalala jedhee irra darbee wajjiniin jiraataa jira jechuudha. Farankii guyyaa tokkootiin immoo wanti jireenya nama diigu hin jiru. Dhiisaniiti irra darbanii isa fuulduraatti malee waan darbe tokko oliin deebiin ta'eef isa duubaa tokkotu dhiisanii isa fuulduraatti adeemanii indeganaatti walas takaakaluudha malee wal qayeeshachuudha malee kanaaf na dhiisii narraa akkas godhii jedhanii waan hin taane waliin jechuun badaadha. Akkuma argitan egaa isaan lamaan akka jechan taane walitti daddarbachaa jiru lamaan isaanii jechuudha. Haimee fi Suusiin jechuudha. Fisim miskiina wallah jidduu galee dhaabatee malaala hangodhu dhabee jechuudha. Waa dubbachuuf itti ulfaate sattis. Haimee durii miti jettee jirti. Egaa waan isaan beeku sitten agarsiisa jetteetti. Egaa dhiira biraa wajjiniin dhufuuftee hin beeku. Egaa dubbiin kana keessa dubbiin baxamee ganaa ammallee ganaa dhaabbiin qabu. Haimeen dubbii achi fageessaa jirti. Akka wal nyaatu gochaa jirti. Isheenis dhiira biraa wajjiniin dhufuuftee waan isaa hin beeku. Sitten agarsiisa jetteetti dhaadatti. Kana keessa dubbiin baxamee amma addaan bahuutti dhufa. Yoo namni jidduu isaanii hin gorre ammas humnaatiin namni jidduu isaanii hin gorre jarri lamaan rakkina irra wal buusuuf deemu ammallee jechuudha. Wallaahi. Haimeen kirriirra oofamteetti sirriitti. Isa duraa dhiisee irraanfadhee akka goddanyaatti ofitti si maxxansuu otoo hin barbaadu ammas lammaffaa uftee jidduu keenya galte jettee talaatiin jechuudha. Hin ulfaata waan hundaafuu otoo ishee kana balleessineerra namni namaan jedhe namni lubbuu namaayyuu ajjeese nama ajjeeseeyyuu dhiifatamaan deebee walumaan nyaatee walumaan dhugaa jira. Otoo irra darbitee himee burukee dhabbuu keerra otoo isa darbe dhiiste isaan deganaatti wal qayeeshattan bareedaadha. Wallaahi akka burukee immoo hin argattu akka fe'e yoo ta'e atuun beetta kana akkas jechaa turte ofuma keeyyuu jechuudha. Kanaaf otoo dhiifatama kee eesh jettee taragaa gootee bareedaadha. Taragaa ga'aan jirtu. Suusiin ani waan hojjedhe hin qabu anillee nama jireenya qabudha. Isheen nama jaalala qabudha. Isheenillee ani nama jaalala qabudha. Anillee jaalallee hin qaba. Inni immoo goddanyaa koo waggaa tokkooti. Waan goone tokko hin qabnu jetti akkuma isin argitan kana. Haimeen sin amanu otuman du'eeyyuu jechaa jirti. Lamaan keessanuu jetti. Fudhuutiin har'aa deemi jetti burukeeti. Lakkii dhiisii jedha. Waan dubbattu kana lakkii ilaalii dubbadhu jedha burukeen. Boodarra hin didde wallaahi. Jechan taane jettee bakka aareen illee sagalee fu'ee itti waca bakka innillee wallaahi innillee mirsi dhiisii lakkii jedha. Dhiisii wallola lakkii dhiisii jedha. Hin didde bakka waan nama leessisu tokko afaan keessa walitti darbataa jiru. Kana booda ani dhiifatama si gaafachuu dhufe. Dhiifatama fudhattee dhiiste raasii kee guddaati. Ija kee kana booda arguun barbaadu jette Suusiinis. Isheenis immoo akkas isheenis ani yoom silaasee arguu barbaadaa jette. Akkasii walirraatii deemanii isheen deema fudhuutiin har'aa deemi jette. Didee burukeen dhaabate jennaan ofii baatee kutte jennaan fasxuun faanarra sokkee jara lamaan achitti dhiiste biraa deemte. Ani wajjii toon qabu dhiifatama naa gooti jedheen ishee gaafachuu dhife. Isheen immoo waan akka waan ani godhee tokkotti maqaa koo nan dhayini maqaa koos nan balleessini. Kana boodani waan godheeruun qabu inni ta'e goddanyaa kooti malee waggaa tokkooti. Otoo akkasitti yaadate inni qaata waggaa tokko aniif inni jettee jirti Suusiini. Ani waan akkasii miti akka obboleessa kootti malee goddanyooma malee waan goddanyooma akkasii miti jettee ani didde Haimeen fudhachuu didde kanaas Haimeen fudhachuu didde gamaal godha mare ችግር ነው ጌታዬ ችግር ነው ሁሉም ነገር ከብዳል ወላሂ ከብዳል ችክ ተው ባካችሁ ወላሂ ተው ያልፋል አንድ ቀን ይሄ ሁሉም ነገር እውነት ደግሞ አትሽኩሉ ሁሉም ነገር በሽኩል አይሆንም ወላሂ አሪፈናቲን dafanii waa murteessuun badaadha. Waan murteessinaa lamaan keessanuu girri keessa waa murteessitanii
booda gaabbii akkan galle. Kanaaf otoo dhaabattanii sakan ni jettanii ilaaltanii bareedduudha natti fakkaata. Sakan barbaachisaadha ilma namaaf waan tokko jechuudha. Nama obsa qabutu bakka yaadillee gaha. Nama obsa qabutu illee waan gaariitti baha. Ariifataan waan hundayyuu asumatti balleesse jarjaraan tokko jechuudha. Balleesse waan hunda. Kanaafuu otoo obsarra waa ufaa otoo obsitani bareedaadha lamaan keessanuu. Obsa waliin hin qabdan burukeen illee obsan qabuun aaraa haymeen illee obsan qabduun aarti ana caala jedhu jarra lamaan wallaahi walii dabar tokko gadi jedhee waliif irra darbuun hin jiru duraanuu otoo har'an ta'in jechuudha. Anuma caala isheen illee ati eenyu jedhu innillee ati eenyu jedha akka kanatti immoo kanarra wal geessisan. Amma isheen kanaan dura jaalallee goddanyaa isaa fiddee fiqirii irraan qabamee jedhiiti isatti himii burukeerraa haymee irraan qabamee jedhiiti jette. Tokkoffaa immoo bakka tokko deemteetti gara hawaasa sargii achitti rakkina ishee qaqqabate mudate jedhii jettee gaafa sana Fatsumeetiin uguma see gaafa sana cinqitii akkamii keessa naasuurraa lafarraa badee bilbilli cuftee isheen akka kanaan ishee gaafa sanaallee walitti qabateera inni aarii meeqa achitti gatee Fatsumee fi Haymeetiin gaafa sana inni biraa kute yoo parankii ta'uu baruuyyuu maaliif cinqitii keessa galee ture rakkina ishee mudate mobaayilii saamamtee jedhee jennaan Fatsumeen. Ishee walitti kuufateetiyyuu inni immoo kana baafachuuf intala kana fidee akka namaa wajjin sireerratti fidee pirankii godhee jechuudha. Pirankii kana laqeemitti sana walitti naannate inni jechuudha. Isheen immoo ammas intala tokko fiddee sin jaalladha jedhii jetteetti isheen gizee sadii ayyuutiin isheen itti hojjette wallaahi gizee sadii intala tokko fiddee Haymeen siif hin taatu ana maalii jettee intalli sun illee wallaahi jechuudha. Ishuma fide Haymeema fide sanallee jechuudha. Inni walitti kuufatee tarra biddirii kanan deebisadha jedhee kana hundaarra gaanii rabbi keeriyaa fiduu dhugaa rabbi.